nagaanis ni faata'u adaraa keessan waa'ee dhibee Marburg amma biyya keenya keessatti mudate kana of eeggannoo cimsuun baay'ee barbaachisaadha. Dhibeen kun yoo tuqan malee nama hin tuqu. Tuttuqqiidhaan darba. Wanna dhibee kanaaf saaxilame hin tuqne taanaan dhibeen kun nama hin qabu. Hamma danda'ametti bakka uummanni itti baay'atu wantoota akka tiraanspoortii keessatti taaksii haa ta'u, baasii haa ta'u, baabura haa ta'uti bakka namni harkaan tuttuquu danda'u, namni kanaaf saaxilame tuttuquu danda'u meeshaawwan adda addaa hoteela keessa, kaaffee keessa akkasumas mana fincaanii uummataa keessatti tuttuqqiidhaan darbuu waan danda'uuf of eeggannoo cimsuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu immoo fayyadama qarshii gubbaarratti namoonni baay'een qarshii harkaan tuttuqanii nama biraatti waan daddabarsaniif hamma danda'ametti teekinooloojii bara kanaan fayyadamuun barbaachisaadha. Teekinooloojii fayyadamuun cubbuu waan hin qabneef amma danda'ametti moobaayil baankingii yookiin teeleebirrii kan kana fakkaataniin fayyadamanii qarshii daddabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Of eeggannoo yoo cimsine dhibee kana haala salphaadhaan dhabamsiisuun ni danda'ama. Qilleensaan hin daddarbu. Wanti nama hagas baay'ee sodaachisuu hin jiru. Garuu of eeggannoo cimsuun barbaachisaadha jechuudha. Of eeggannoon ta'u taanaan dhibeen kun lubbuu namoota baay'ee akkasumas wantoota baay'ee balleessuu waan danda'uuf of eeggannoo cimsuun barbaachisaadha. Galatooma. ሰላም ለእናንተ ይሁን። እባካችሁ ይሄ አሁን በአገራችን ውስጥ የተከሰተውን የማርበርግ በሽታ ሁሉም ሰው ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ይሄ በሽታ ካልነኩት አይነካም። በንክኪ ብቻ ነው የሚተላለፈው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ንክኪ ማስወገድ ነው። ይሄ ንክኪ የምንለው በማናውቅም በመናቀው መንገድ ሊሆን ይችላል። በተለይ አንዳንድ የህዝብ አገልግሎቶች በሚበዙበት ቦታ ባስ ውስጥ፣ ታክሲ ውስጥ፣ የህዝብ ሽንት ቤቶች ውስጥ እንደሆነ ገንዘብ አጠቃቀማችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ በሽታ በትንፋሽ የሚተላለፍ እስካልሆነ ድረስ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ ካደረግን ንክኪ ከቀነስን በቀላሉ መግታት እንችላለን። ካልሆነ ግን መዘዙ በጣም ብዙ ነው፣ በጣም የከፋ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በሽታው የሰውን ነፍስ የማጥቃት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው። አመሰግናለሁ።